Akkam jirtu daawwattoota Risaa Business Show. Egaani sagantaa keenya Risaa Business Show dhaanii namoota daldala garaagaraa keessatti hirmaatan dhaabbilee garaagaraa bakka hojii isaaniitti argamuudhaanii tajaajilaa fi oomishawwan isaan kennanii simbiraan ga'aa turreerra. Akkasumas immoo muuxannoo isaanii jireenya daldalaa keessatti qaban baay'ee isaa waliin dubbachaa turreerra. Sanarraa isinis akka barachaa turtan abdii guddaan qaba. Har'a ammoo namoota daldala dhuunfaa isaanii banachuu barbaadan akkasumas immoo gosa daldala garaagaraa keessatti hirmaachuu barbaadanii fi sanammoo jalqabuudhaaf maal gochuu akka qaban kanneen wallaalanii fi wanta muraasa yaada muraasa akka jalqabbii isiniif ta'a jedhee yaada muraasa isaa qabadhee dhufeen jira. Egaa haga xumuraatti akka na hordoftanii gamanumaan isiniin dhaama waan baay'ee irraa barachuu dandeessu irraa hubachuu dandeessu yaada keessaniif immoo galma isiniif ta'a jedhee yaada na hordofa. Egaan jalqabbiidhaaf akka nu ta'utti jalqaba deemsi keenya daldala jalqabuudhaaf maal fakkaachuu qaba, istiraateejiin jalqabbii daldala keenya maal fakkaachuu qaba isa jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Nama baay'eetti gaaffii kan ta'u yaada daldalaa qabaachuu dandeenya, aayidiyaa garaagaraa qabaachuu dandeenya, daldala sanatti hirmaachuu hin barbaanna garuu akkamitti daldala keessa seenu, eessarraa ka'een yoon daldala keessa seene milkaa'uu danda'a inni jedhu gaaffii namoota baay'eedha. Namoonni baay'een yaada daldalaa gaggaarii kan guddisuu danda'u kan namoota baay'eedhaaf carraa hojii uumuu danda'u yaadota gaggaarii too qabanii garuu sanammoo hojiitti jijjiiruu dadhabuudhaan yaada isaanii sana qabatanii kanneen mana jiran baay'eetu jiru. Egaa nuti immoo akka Risaa Business Show'tti namooti yaada daldalaa qabanii namooti aayidiyaa gurguddaa qabanii yaada isaanii sana lafa buusanii hojiitti jijjiiranii akka isaan namoota baay'eedhaaf carraa hojii uumuu danda'anii fi egaa tiippii kanarra isiniif kennuuf dhufeen jira na hordofa. Egaa jalqaba irratti yaada sammuu keenya keessa jiru sana akkamittiin lafa buusnee gara hojiitti jijjiirree hojjechuu dandeenya isa jedhu irraa kaasneetu kan nuyi waliin ilaallu. Akka jalqabbiitti yookiin immoo tokkoffaa irratti kan hin kaa'e yaada yaannu sana guddisnee yaadurraa eegaluu qabna. Egaan akkamitti immoo yaada sammuu keenya keessa jiru sana gara hojiitti jijjiiruu dandeenya isa jedhu immoo waliin ilaalla jechuudha. Jalqabuma yeroo hundaa yaada biizinasii yeroo yaannu guddisnee yaaduu qabna. Guddisnee yaaduu qabna jechuun har'umaa hoteela abbaa urjii 5 ijaaruun qaba yookiin immoo riizoortii guddaa moolii guddaa ijaaruun qaba jennee yaaduu qabna jechuu osoo hin taane biizinasii ana har'a jalqabu kun eessa ga'uu danda'a? Har'a yoon jalqabe bor guddatee haga kamitti deemuu danda'a? Biraandiin isaa hammam guddachuu danda'a? Maqaa koo hammam ol kaasee mul'isuu danda'a? Namoota meeqaaf carraa hojii uumuu nan danda'a? Isa jedhu wajjiniin yaaduu qabna yeroo yaannu jechuudha. Kanaaf egaa sammuu keenya keessatti daangaa goone sana kaasnee bal'isnee yaaduu qabna isa jedhu kaasuu fi ammumarraa kaasaatii yaada biizinasii qabdan kamiyyuu guddistanii yaaduu eegaluu qabdu. Amma akkuma jalqaba irratti isinii kaasee guddisnee yaaduu inni lammaffaa immoo waan xiqqoorraatii eegalu. Waan xiqqoorraatii eegalu jechuun fakkeenyaaf namni tokko har'a buna gurguruu yoo barbaade jalqabuma kaaffee yookiin immoo reestooraantii guddaa banuun qaba jedhee yaaduu osoo hin taane bunuma jabanaa bakka moolii tokko jalatti ta'uu danda'a, mana xiqqoo kireeffatee ta'uu danda'a. Sanarraa eegalee meeshaalee isa barbaachisan muraasarraati jalqabuudhaan hojii sanatti seenuu ni danda'a. Sana booddee garuu xiqqoorraa eegaluu isa jedhu kana keessatti isa jalqabaa yaadachuu danda'utu nurra jiraata isa guddisnee yaaduu jennu sana jechuudha. Har'a namni buna jabanaa sana eegalee waan xiqqoorraa kaasa garuu akkuma isa jalqabaa kaasne sana isa guddisnee yaaduu jedhu sana bor kaaffee banuu nan danda'a, koofii haawusii guddaa isaa banuu nan danda'a, reestooraantoota gurguddaa, hoteelota abbaa urjii 5 sana biraanchota garaagaraa dameewwan gurguddoo garaagaraa banee babal'isuu nan danda'a jedhee yaaduu danda'u qaba malee waggaa har'aas bunuma jabanaa sana gurguraa waggaa 2 har'aas waggaa 3 har'aas bakkuma sana taa'een hojjedha yaada jedhu sana qabaachuu dhiisuu
yaada jedhu sana of keessaa baasuu danda'u irra jiraata. Namooti egaa yaada daldala keessatti hirmaachuu qabdanii buna jabanaan akka fakkeenyaatti hin kaase malee gosoonni daldalaa garaagaraa waan jiranii fi sana keessatti maallaqa qabdanii xiqqoomaanii eegaltanii xiqqoomarraa eegaltanii guddachuu hin dandeessu. Kanaaf arrumarraa kaastanii itti yaaduu qabdu waan kana. Kanaaf egaa guddisnee yaanneerraa waan xiqqoorraa jalqabuudhaaf yaanneerraa kan nu hafu kan biraan immoo ammuma jalqabuudhaaf yookiin daldalatti seenuudhaaf murteessuudha. Sana gochuudhaan dura garuu biyya keenya keessatti daldala jalqabuudhaaf ulaagaaleen nuyi guutuu dandeenyu yookiin namni daldala sanatti hirmaachuu barbaadu guutuu qabutu jira. Sana immoo hubachuun barbaachisaadha. Sanas guuttatanii itti deemuun barbaachisaa waan ta'eef ulaagaaleen kun immoo kanneen kamii maalidha isa jedhu immoo kan isiniif kaasu ta'a. Jalqaba irratti gosa daldala barbaannu sana filachuudha. Keessumaa biyya keenya keessa daldala xixiqqoodha haga gurguddaatti daldala gosa garaagaraa waan jiraniif isa kam daldaluu isa kam keessatti hirmaachuu akka barbaannu filachuun barbaachisaadha. Erga filanneen booda immoo karoora daldala sanaa baafachuudha. Daldala keessatti hirmaannu sana maal gochuu akka qabnu karoora keenya bal'isnee baafachuu qabna. Isa booda daldala filannee sana immoo gabaa daldala sanaa qorachuu qabna. Maaliif namooti daldala nuti filannee keessatti hirmaachaa jirru keessatti hojjechuudhaaf yaadaa jirru kana hojjetan baay'ee waan jiraniif gabaa daldala sanaa immoo beekuun barbaachisaadha. Maaliif daldala tokko keessatti yeroo hirmaannu keessattuu bu'aan barbaachisaa waan ta'eef bu'aa sana argachuudhaaf guddachuudhaaf gara fuulduraatti deemuudhaaf immoo barbaachisaa waan ta'eef gabaa sana keessa warreen jiranirraa qorachuu maal gochuu akka qabnu akkamittiin hojjechuu akka qabnu akkamittiin maamila qabachuu akka qabnu kanneen kana gabaa sana keessaa qorachuu qabna. Inni kan biraan sirna daldalaati. Sirna daldalaa jechuun maal jechuudha? Qofaa keenya hojjechuu barbaannamoo akka dhuunfaa keenyaatti qofaa keenyatti daldala sana hojjechuu barbaannamoo nama lama taanee sadii taanee hiriyaa haa ta'u maatii haa ta'u nama kan biraa haa ta'u garee xixiqqoo garee guddaa uummanni hojjechuu barbaannamoo isa jedhu sana adda baafannee itti yaaduu qabna. Inni kan biraan egaa amma erga haga kana itti yaadnee booddee maqaa daldala sanaa fi moggaasuudha. Daldala nuyi hojjechuudhaaf kaane sun biizinasii nuti keessatti hirmaachuudhaaf kaane sana ibsuu danda'a. Anaanis na ibsuu danda'a. Daldala koo sana guddisee mul'isuu danda'a, beeksisuu danda'a jennee kan yaadnu sana filachuudha kan nuyi qabnu. Erga maqaa baasnee booddee immoo egaa qaama dhimmisaa ilaallatu bira deemuudhaan immoo galmeessisuu qabna. Sana booddee heeyyama daldalaa baasuun immoo dirqamadha. Biyya kana keessatti daldaluudhaaf erga murteeffannee booddee heeyyama daldalaa baasnee hojiitti seenuu waan qabnuuf heeyyama sana immoo ministeera daldalaa biraatii deemnee baasuun dirqamadha. Kanas hin irraanfatina. Inni kan biraan immoo egaa isa murteessaa fi barbaachisaatti dhufaarra amma yoonaan akkasiin kana yaadaa jirtan nan beeka. Yaada kana qabna garuu immoo maallaqa hin qabnu kaapitaala maaliin jalqabnu maal kana yaadaa jirtu jedhee yaada. Egaa anis kanaaf immoo maddoota maallaqaa kan jedhudha kan inni irratti haasa'aa jiru. Kanaaf maddoota maallaqa nuti irraa argannu sana adda baasuun dirqama keenyadha. Maddooti nuyi irraa argannu yookiin ofii keenyaati kan qusachaa turre ta'uu danda'a daldala kanatti seenuudhaaf. Kan biraan immoo liqii baankii irraa argannu yookiin immoo dhaabbilee liqa garaagaraa liqeessan maayikiroo faayinaansii ta'uu danda'a. Akkasumas immoo deeggarsa maatii hiriyootarraa akka hojii kanatti seenuuf godhan irraa ta'uu danda'a. Sana immoo adda baasuun dirqamadha. Inni kan biraan immoo egaa karooras baasneerraa maqaas baasneerraa akkasumas eeyyamaa daldalaallee baasnee jirra. Kanaaf immoo dirqamoota nuti beekuu qabnu keessaa inni tokko immoo waa'ee galmee gibiraati. Egaa biyya kana keessatti namni daldala kamuu keessatti hirmaate gibira kaffaluun dirqama akka ta'e beektu jedhee yaada. Gibira sana kaffaluuf immoo maal gochuu qabna? Tokkoffaarratti tiin nambarii baasuun dirqamadha yookiin immoo lakkoofsa sana baasuun egaa dirqama waan ta'eef eejensii gibiraa fi gumruuk Itoophiyaa irraati deemtanii baasuu yookiin immoo galmaa'uun dirqamadha. Kan biraan dirqama gibiraa sana immoo hubachuu qabna. Kan biraan vaatiidha. Vaatii jechuun maal akka ta'e beektu yaada. Yeroo hoteelota reestooraantii garaagaraatti fayyadamnu yeroo maallaqi amma nuti itti fayyadamne nu dhufu argitaniitu jedhee yaada. Vaatii jedhee dhibbantaa 15
biratti barreeffame kan nuyi fayyadamne sanarraa dhibbantaa 15 jedhee qobaatti yeroo inni barreeffamee nu dhufu argitaniitu jedhee yaada sun kan mootummaadhaaf galu waan ta'eef sanallee yeroo daldala keessatti hirmaattan sana beekuun dirqamadha jechuudha. Egaan ergaa hamma kana deemne immoo inni nu hafu bakka itti daldalluudha. Eeyyamas baasneerraa wantoota nurraa barbaachisu karoora baafanneerraa maalirraa jalqabuu akka qabnus teenya amma yaadaa jirra jedhee yaada. Kanaaf inni nu hafu immoo bakka daldalaati. Bakka daldalaa tokko filachuun dirqamadha. Daldalli nuti amma itti seenuuf yaadaa jirru kun bakka akkamitti yoon hojjedhe bu'a qabeessa ta'uu danda'a isa jedhu sirriitti yaaduu qabna. Sana booddee erga bakka sana yaadne immoo yoo humna qabaanne mana keessatti daldallu sana bitachuudha. Yoo humna isaan qabaanne immoo filannoon kan biraa waan jiraatuuf immoo kireeffannee bakka daldalli nuti amma hojjechaa jirru kun sirriitti nuuf hojjetamuu danda'a bu'a qabeessa ta'uu danda'a jennee yaadnu sana bakka sanatti hojjechuu qabna jechuudha. Amma immoo maalidha kan nuuf hafu daldala keenya sana yookiin oomisha keenya sana gabaatti baasuun dirqamadha jechuudha. Maaliif bu'aa nuti irraa argannuu fi kaayyoon keenya inni guddaas sana waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu daldala keenya yookiin oomisha keenya gabaatti baasuudhaaf immoo jalqaba maalirraa kaana naannuma keenyatti beeksisu. Hiriyoota keenya oomishni nuun dhiyeessinu sun hiriyoota keenyarraa akkasumas maatii keenya namoota naannoo keenya jirutti beeksisuudhaan naannoo keenya hiriyoota keenya sanarraa kaasuudhaan oomisha keenya beeksisuu yookiin gurgurachuu dandeenya jechuudha. Gara gabaatti baasuu dandeenya. Kan biraa fi inni guddaan immoo asirratti nu barbaachisu kan nuyi beekuu qabnu amma jaarraa nuti amma keessa jirru kun baay'een keenya inuma beekna. Oomisha ofii yeroo itti sooshaal miidiyaa irratti baasaniitti bittaa fi gurgurtaan guddaan kan inni itti raawwatamaa jiru gama sooshaal miidiyaadha. Kanaafiyyuu sanarratti hirmaachuun immoo dirqamadha. Beeksisoota garaagaraa hojjechuun biizines kaardii hojjisiisuudhaanis haa ta'u taappellaa garaagaraa maxxansuudhaanis haa ta'u barreeffamoota feesbuukii irratti tiiktookii irratti akkasumas gama yuutuubiidhaan gadhiisuudhaan sana beeksifachuu dandeenya jechuudha. Kan biraan immoo kan isin dagachuu hin qabne namoota beeksisa hojjetan namoota followers gurguddaa qaban gama isaaniitiin beeksisa keessan oomisha keessan beeksifachuu dandeessu. Akkasumas immoo dhaabbatii daldala namaa oomisha dhaabbilee garaagaraa beeksisuu irratti hojjetu akka dhaabbata keenya Risaa miidiyaa yookiin immoo sagantaa keenya Risaa biizines shoow akka kanatti hojjisiifachuu dandeessu. Gama kanaan hojii keessan oomisha keessan beeksifattanii bakka guddaa bakka yaaddan sana isa jalqaba irratti dubbanne sana isa guddaa yaaddan sana isa guddaa yaadne sana haga sanatti deemuu akka dandeenyudha kan isiniif kaasu. Egaan har'aa yaadan irratti kaasee dubbachaa jiru irratti akka waan tokko irraa hubattanii yaada isin qabdan irratti yaada muraasa akka isiniif dabale abdii guddaan qaba. Egaa akka waan guddaa irraa barattan immoo abdiin qaba. Namooti yaada daldalaa qabdan daldala keessatti hirmaattan immoo akka yaada keessan milkeessitanii bakka guddaa keessan gamanumaan hawwii koo isiniif nan ibsa. Gamanumaan immoo namooti oomishaaf tajaajila keessan beeksifachuu barbaadan akkasumas dhaabbileen gurguddaa beeksifachuu barbaadanii gama Risaa biizines shoowdhaan hojiilee akkasii waan hojjennuu fi nu bilbiltanii nu quunnamuu dandeessu. Hojiilee nuti haga ammaatti hojjenne immoo yoo daawwachuu barbaadan yuutuubii keenya Risaa miidiyaa jalaatii daawwachuu dandeessu. Warreen immoo Risaa miidiyaa sabskiraayib godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii Risaa miidiyaa ta'anii isiniin jedha. Egaa torban immoo Risaa biizines shoow kan biraa qabannee isiniif dhumna hagasitti nagaan tura.